Addefaantuu Damissee haati warraa Aartist Hacaaluu Hundeessaa dilbata darbee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisuu BOF himtee jirti. Waliigalatti kan waa'uma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenutu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojeektii takkan qabadhee deemee ture. Aanaa mi'oo bokkuu luguma bakka jedhamuttidha kan inni hojjechuudha yaade. Hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fufuuf kan na godhe Kumalaa Cimsaa jedhama. Isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemnee hin hojjannaan jedhee isarraa darbee immoo namoonni hedduun piroojeektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru. Maaliif faawundeeshinii innaa jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef. Kanaafuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojeektiin sun inni duraa sun gara namoota 15,000 isaaf gargaara. Amma isaan itti fayyadama. Innaan achi deemu wanti arge duratti sii kaasera magaala tokko ta'u buqqa'anii warra achi jiran baay'ee garaaf nyaata sii galee har'a jiruu kee malee boru waan ta'an hin beeknu waan ta'eef piroojeektii lammaffaasaa sana kan inni itti dabalee warra boordikoos wajjin haasa'ee Dubluq bakka jedhamu nyaata guyyaa tokko guyyaa lama otoo nyaatiin bulta bishaan garuu guyyaa tokko otoo dhugin ooluu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf achitti piroojeektii lammaffaa qabadheera. Piroojeektiin keenyas haala gaariidhaan deemeera. Boolla bishaanii aanaa mi'ootti tajaajila kennuu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte Addefaantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti. Wantan arge irratti baay'ee gaddeera. Nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu kan immoo dhiyeessuu dandeessu. Garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu. Kana uummanni amma danda'etti uummata Booranaa duukaa dhaabbatu jedha. Itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee laalee waan hojjechuu qabu achitti hojjetee maaliif uummata keenyadha. Kanaafiyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu. Yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii. Halakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaan warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha. Waggaa lamaan dura akkasuma naannoo Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunii Booranaaf guuramee ture. Ammallee itti fufa ta'uu sanamii waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'een deemuutu hin jiru. Garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin Boolenii gargaarsi gaarii deemuu jira. Karaa adda addaan deemamuu jira. Inni kun jabaatee yoo deemame uummata kana beelaan baraaruu ni danda'ama. Gama kaaniin ammoo haala qindaawaa ta'een mootummaan labsii hatattama labsanii gargaarsi kun guutuu bifa qindaawaa ta'een kallattii cufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha. Addefaantuu Damissee haati warra Aartist Hacaaluu ammas faawundeeshiniin maqaa Hacaaluu Hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan BOF'tti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfaa Oromiyaatti Direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miliyoona 3 ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu. Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma risoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Risoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru. Siivil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu akka naannoo Oromiyaatti nijoota jiran hundinuu abbootii qabeeyyiirree galanii deeggaruu akka danda'an waan kana irratti torbee darbe keessa waan hojii akkasiis hojjenneerra risoorsii guddaa moobilaayizii gochaa jirra jechuudha.
Obbo Beenyaan gama buusa gonofaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamarraa.